Barakkuma lamaaf torbaatti sirnoota garaagaraatiin akka kabajamu waajjirri diyaaspooraa naannoo Oromiyaa beeksise. Torbeen diyaaspooraa kunis waltajjii diyaaspooraa fi mootummaa walitti dhiyeessuudhaan kutannoo diyaaspooraa misooma biyyaa keessatti hirmaachuuf qabu kan mirkaneessus jedhamee jira. Caalaa Barkaa. Torbeen diyaaspooraa Oromoo adoolessa 27 bara 2007 irraa eegalee hanga gayya 3 sirnoota garaagaraatiin kabajamaa jira waajjirri diyaaspooraa naannoo Oromiyaa. Torbeen diyaaspooraa kun mata duree hirmaannaa ho'aa diyaaspooraa haaromsa biyyaaf jedhuun sagantaa daawwannaa hojiilee misoomaa fi bulchiinsa gaarii, sagantaa bashannanaa fi marii paanaalitiin kabajama kan jedhan sadarkaa hoogganaa biirootti daayirektarri olaanaa dhimmoota diyaaspooraa Oromiyaa obbo Tasfaayee Abbabaa. Kabajni torbee diyaaspooraa kun hubannoo hawaasa diyaaspooraa Oromoo waa'ee biyyaa qaban cimsuun hirmaannaa diyaaspooraa misooma keessatti qabu guddisuun maqaa gaarii naannichaa fi biyyattii ijaaruuf qooda guddaa qaba jedhan obbo Tasfaayeen. Guddina dinagdee galmaa jiru kana keessatti Oromiyaan shoora olaanaa taphachaa akka jirtu beekamuu qaba. Kana erga hubatanii booda maqaa gaarii naannichaa irrattis isa cina dhaabbatanii dhuguma biyyattiin kun guddachaa jirti. Biyyattiin kun sadarkaa fuulduratti deemaa jirti. Nunis gahee keenya taphannee sadarkaa olaanaatti akka guddattu gahee Oromummaa nurraa eegamu bahuu qaba jedhanii maqaa gaarii naannichaa guddisuun isaarraa eegamu waan ta'eef. Sirna kabaja ayyaanichaa keessaa tokko kan ta'e daawwannaa hojii misoomaa godinaalee Oromiyaa 6 fi magaalaa Finfinnee keessatti adoolessa 27 hanga 30 ni gaggeeffama. Gayyaa tokko agarsiisni aadaa fi waldorgommiin ispoortii kilaboota naannoo Oromiyaa fi kilabii diyaaspooraa Oromoo biyyoota adda addaa jiraatan gidduutti magaalaa Adaamaatti gaggeeffamuun hagayya 2 fi 3 immoo mariin paanaalii galma giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti ni taa'ama. Torbee diyaaspooraa Oromoo kana irratti diyaaspooraa Oromoo fedhii qabu kamiyyuu karaa imbaasii biyyattii dhiyoo jiruun galma hirmaachuun ni danda'ama kan jedhan obbo Tasfaayeen hojii kana milkeessuuf karaa imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota garaagaraa jiraniin qophiin godhamaa jira jedhan. Kabaja ayyaanichaa irratti diyaaspooraa hirmaachuu dhufanii fi daandiin xiyyaara Itoophiyaa gatii geejjibaa harka 40 hir'iseeras jedhan. Ayyaanicha irratti diyaasporaan Oromoo 3,000 ol kan hirmaatu yoo ta'u diyaaspooraa fi mootummaan caalatti walitti dhiyaatanii mannan diyaaspooraa haaromsa biyyaa keessatti qabu akka cimu carraa uumas jedhame. Imala haaromsaa keessatti isaanis gahee qabna jedhanii murteessanii kan itti galan ta'a jechuudha. Kanaaf feestivaalichi carraa guddaa kan uumuu fi haaromsa biyyi keenya jalqabde keessatti gaheen hawaasa diyaaspooraa Oromoo biyya alaa jiraatu kan itti adda bahee fi kutannaadhaan murteessanii kan itti deeman ta'a jechuudha. Diyaasporaan Oromoo sagantaa seena qabeessa kana irratti hirmaatanii gara biyya isaaniitti dhufuun qabeenya beekumsaa fi dandeettii qabaniin uummata isaanii gargaaru akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Diyaasporaan Oromoo miliyoona 2 ol ta'an biyyoota addunyaa garaagaraa keessa akka jiran ragaaleen ni mul'isa. Hojii odeeffannoo waqtaawaa hawaasa biraan gahuuf